Sagalee Qeerroo bilisummaa Oromooti. Qeerroo, Abbisa Oromoo, Qeerroo, stand up. Please raise up, Qeerroo. Perform your responsibility. You are right hand of Oromo struggle. You can change the current issue. Naftanya is falling down. Oromia is calling you. So stand up, Qeerroo. Stand up. Yooyaa harka fuune dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Sagalee Qeerroo bilisummaa Oromoo kun qophii Sagalee Qeerroo bilisummaa Oromoo Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Qophiin keenya gama saatalaayitii Finfinnee News Network fi YouTube Sagalee Qeerroo akkasuma fuula Facebook Sagalee Qeerroo bilisummaa Oromoon kan isin bira gahuudha. Isin keessummeessuun isin waliin kan turu an hirkoo sabaati. Qophii keenya akkuma baratame oduun eegala. Sirba warraaqsaas ni qabna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan afeerraa kooti. Amma gara oduu guyyaa irratti isin dabarsa. Oduu guyyaa har'aa kan isin dhageessistu jaalle dureetti tulluuti. Ishee waliin turtii gaarii. Harka fuune hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo Sagalee Qeerroo bilisummaa Oromoo. Oduu guyyaa har'aa kan isinitti himtu ani dureetti tulluuti. Horroo Guduruu Wallaggaa Jaardagaa Jaarteetti faannoo namaaraa uummata Oromoo hedduu ajjeesuun dhaga'ame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee ganda Haroo Lagoo jedhamutti finxaalleeyyii namaaraa fannoo fi milishaa waliin ta'uun uummata Oromoo naannichaa irratti kaleessa Mudee 7/2021 lola banuun namoota hedduu ajjeesuun maddeen Sagalee Qeerroo bilisummaa Oromoo nuuf himan. Akka maddeen keenya jedhanitti maanguddoota dubartoota dabalatee abbaaf ilma, haadha warraaf abbaa warraa fi namoonni kaan ajjeefamuu nuuf himan. Haleellaa finxaalleeyyii namaaraa raawwatan kanaan namoonni ajjeefaman hedduu yoo ta'an isaan keessaa kan maqaan nu qaqqabe Aadde Bukunee Toleeraa, Obbo Qananii, Roobaa Qananii ilma Obbo Qananii, Obbo Dheeressaa Tarrafaa, Aadde Nacoo haadha warraa Obbo Dheeressaa kan maqaan argannedha. Onkololeessa 10/2021 irraa eegalee humnootni finxaalleeyyii Amaaraa humna bilxiginnaa waliin waltumsuun godina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti uummata Oromoo jumlaan ajjeesaa jiru. Ajjeechaa Abbaa Gadaa Karrayyuu dabalatee namoota 14 irratti bilxiginnaan raawwate booda namoonni 25 achi buuteen dhabaman. Jaaldeessoo Guyyoo waan qindeeffate qaba. Abbaa Gadaa Karrayyuu Khadira Hawaas boruu dabalatee namoota 14 torbaan dabre ajjeefaman waliin qabamanii turan. Namoonni dhibiin 25 ta'an achi buuteen isaanii dhabamuu maatiin BBC'tti himan. Warra du'an obbaafannee ammoo warra kanaaf bo'aa jirra jedhan jiraataan obboleessi isaanii eessa akka jiru akka hin beekne BBC'tti himan. Roobii Mudee 2021 namoonni mootummaa godina Shawaa Bahaa daangaa aanaa Boosatiif aanaa Fantallee Fuula Harre jedhamu jilti Abbaa Gadaa Karrayyuu Khadira Hawaas qubatee jirutti eegi marsanii dudduubatti nam 14 qabanii deemuu jiraattonni BBC'tti himanii turan. Namoonni kun bakka addaa dhahaa aanolee jedhamu eegii geeffamanii dudduubatti Abbaa Gadaa Khadira Hawaas boruu dabalatee namoonni 14 ijjeefamus hin himan. Jiraattonniif maatiin namoota ijjeefamanii ijjeecha kana kan raawwate poolisii humna addaa Oromiyaatii jedhan namoota ijjeefaman kan waliin qabamanii gara bakka dhahaa aanolee jedhamu geeffamanii kan turan. Namoonni dhibiin 25 eegi suni eessa akka jiran akka hin beeknellee maatiin himanii turan. Namoota 41 qabaman keessa 14 yoo ijjeefaman namni 2 miliquu kanim jiraataan aanaa Fantallee tokko namoota 25 afan achi buuteen isaanii hin dhabamee jedhan. Namoota achi buuteen dhabam keessa tokko abbiira yookaan abbaa xiqqaa isaa ta'uu namni sodaa nageenyaatiif maqaan isaa akka hin dhaamne gaafatu kunani maatiin isaa yaaddoo guddaa keessa jiraachuullee BBC'tti himeetiin jira. Manneen hidhaa magaalota naanna'u suni kanneen akka Mataa Haaraatii fi Oolancitii dabarree haga daamma deemanii iyyafatanillee argachuu akka hin dandeenye hima. Jiraataan kunin isaanis bakka biraatti ijjeefamaniitiin reef isaanii bineensi nyaatee jenneetiin akka malee yaaddaa jirraa jedhan. Jiraataan biraa obboleessi isaanii eessa akka jiru hin beekne tokko ammoo yoo barbaacha warra dhabame kanaatiif adeemni taate nulleen hin hidhamnaa sodaannee taa'aa jirraa jedhan. Namoonni bakkeewwan garaagara irraa duggahii yookaan boo'ichaaf gara qe'ee Abbaa Gadaa Khadira Hawaas boruu dhufaa turan karaa irratti qabamanii hidhamaa jiraachuullee jiraataan kun BBC'tti himee jira. Karrayyuun gaalillee yoo jala bade gad baheetiin barbaadachuu dadhabeetiin jira jedha.
Aanaa sulultaa magaalaa Keentarii fi magaalaa Darbaatti maatii keessantu bosona jira jechuun namooti 9 ol hidhaman. Godina addaa naannoo Finfinnee aanaa sulultaa magaalaa Keentarii fi magaalaa Darbaatti murni PP maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu fi maatii keessantu bosona jira jechuun namoota 9 ol hidhamuu maddeen sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo nuuf himan. Namoonni hidhaman kunneenis Abdiisaa Badhaanee, Siisaay Feeyisaa, Koorsaa Dhugumaa, Badhaanee Saarxuu, Bulchaa Gandaa, Caalaa Kabbadaa, Feeyisaa Gishoo, Tulluu Badhaadhaa, Habtaamuu Rooba, Barsiisaa Tolasaa Taaddasee fi namooti 50 ol ammoo kan dubartooti keessatti heddummatan hidhaa keessatti darara argaa jiraachuu sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo odeeffateera. Booranatti murni PP dargaggoota 900 ol humnaan gara adda waraanaatti fe'e. Bal'ina oduu kana Jaaldeessoo Guyyootu qindeesse. Oromiyaa kibbaa Booranatti ilmaan hiyyeessaa fi hiyyeettii dargaggoota 900 mootummaan humnaan bakki isaaniif hin mijannetti ammoo sossobaaf gowwoomsa akka akkaatiin barnootaaf tiqaafobaa horii irraa walitti funaanuun gara waraan Itoophiyaatti haadantaa Amaaraa fi Tigreetti fa'aa jira. Ammallee fa'iitiin jira. Asiin dura Booran irraa waraan Itoophiyaatti geeffaman namni hedduun booji'amtoota waraan TPLF ta'aniitiin miidiyaa Tigreetiin iskiriin televezyiiniitiin agarsiifamaa turuun yaadatama. Yeroo ammaan tana Booranatti namni ganna 40 gadii kamiyyuu beeraa baqateetiin baddaaf gammoojjii Booranaa keessatti aduuf qorraan oreetiin buluu jira. US fi UK dabalatee biyyoonni 6 mootummaa Itoophiyaa hidhaa sabummaa irratti hundaa'e raawwachaa jiru yaadda'uu ibsan. Ameerikaa fi United Kingdom dabalatee biyyoonni 6 hidhaa sabummaa irratti hundaa'e jedhanii Itoophiyaatti deemaa jiru ilaalchisuun ibsa waloo baasan. Biyyoonni kunneen ibsa waloo isaanii kanaan gabaasawwan hidhaa namoota saba irratti bu'uureffate jechuun mootummaa Itoophiyaa himatan yaadda'uu himan. Ibsa waloo kana kan baasan Ameerikaa, UK, Awustiraaliyaa, Kaanadaa, Deenmaarkii fi Neezerlaandii. Ji'a dura finciltoota Tigraay magaalota Daseef Kombolchaa to'achuuf mootummaan labsii yeroo muddamaa baatiiwwan 6 turu labsuu hordofee hidhaa namootaa gabaafamaa tureera. Haa ta'u malee poolisii Finfinnee fi qondaaltonni mootummaa hidhaan raawwate kanneen garee shororkeessummaa deeggaruun shakkaman malee sabummaa irratti hundaa'uun kan raawwate miti jechuun deebii kennaniiru. Dhalattootni Tigraay BBC'n magaalaa Finfinnee keessaa dubbise ammoo yaaddoo akka qaban himaa turan. Dhimma kana irratti koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa akkaataa hidhaa itti raawwatamu laalchisee akka yaaddoo qabuuf of eeggannoon akka qabamuu malu ibsee ture. Biyyoonni kunneen ibsa baasan gabaasawwan hidhaa lammiilee Itoophiyaa saba irratti hundaa'een raawwatamu guddoo yaadda'uu himan. Dabalataan namootni hidhaman himannaa malee taa'aniiru akkasumas haala hin mijanne keessa jiru jedhan. Adeemsi kunneen gara caalu mirga idila addunyaa kan sarbanii fi ammuma dhaabbatuu qabu jedheera ibsichi. To'attoonni idila addunyaa akka daawwatan waamicha taasisuun miidhaa tuttuqqaa saalaa lola kaaba Itoophiyaa keessa adeemaa jiru walqabatees biyyoonni kunneen yaaddoo qaban kan ibsan yoo ta'u kanneen lola kana keessa jiran lammiilee nagaa akkasumas hojjettoota deeggarsa namoomaa akka tiksan dhaamaniiru. Lolli kun waraanaan furmaata hin argatu kan jedhan biyyoonni kun lolli akka dhaabbatuuf waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessa akka ba'u gaafataniiru. Waraanni kaaba Itoophiyaa erga jalqabee waggaa kan darbe yoo ta'u sababa lola kanaan lammiileen miiliyoona 9 ol deeggarsa nyaataaf saaxilamaniiru jedhe UN. Lammiileen miiliyoona 2 ol qeerraa yoo buqqa'an uummanni 400,000 ol ta'u immoo beela hamaa fakkaatu keessa jiru jedheera UN. Lolli kun dhaabbatee mariin akka furamu carraaqqiin itti fufeera. Biyyoonni walloon ibsa baasan kunneenis haal duree malee dhukaasni dhaabbatee mariin akka eegalu waamicha taasisaniiru. Lammiileen Itoophiyaa adeemsa siyaasa hunda hammateef waliigaltee biyyaalessaa karaa siyaasaaf seeraa akka tolchan biyyoonni kunneen dhaamaniiru. Maddi BBC Afaan Oromoo hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo oduu har'aaf qabanne kan hagammaa ture turtii gaarii. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota raadiyoo sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qophiin har'aaf qabanne kan hangammaa ture. Qophii biraan hanga wal arginutti horaa bulaa deebanaa. Gaddisako odaa karraa buttaa qal'aan erri tolte yadammako baaftuu dharraa goftaa malaa suuta loote saddeetiin marsaa gadaan shanaa furtamaa'ee bareedduu machaa tokkee koo caaltuu kumaa'ee bakkotta jeesaa
abbaan kee dhaabbata faachaa qophaan odeessa bubbulaan nayyuu marachaa yaaseni yaaseni yaasee dhagaa siyaadee lammii koo siyaadee ragaa siyaadee lammii koo siyaadee ragaa yaaseni yaaseni yaaseelulee siyaadee lammii koo siyaadaan buleoo siyaadee lammii koo siyaadaan buleoo marooleoo magaala kalloo nyaarri gaaddisaa bulee bilchoo yaadaati magaala yaannoosiif nakachisaa shoolee suman dhaadaayyuu gammadaan kolfu naggubatee cabee yaattuu dhabeeni garaan nan obsuuka harka kennee ciiseen beeku rafee maaramee harkaa wannattuu jajjabduu namaa gameettii durbaa waa'een koosii yaaduunuma silleen dagaddu dumbushee kiyya katalee tufee narraabu wadaa kee milkeessa malee yaaseni yaaseni yaasee dhagaa siyaadee lammii koo siyaadee ragaa siyaadee lammii koo siyaadee ragaa yaaseni yaaseni yaaseelulee siyaadee lammii koo siyaadaan buleoo siyaadee lammii koo siyaadaan buleoo marooleoo malkaa fidoo yaane laaloo wanjoo birraa irreeffannaa marooleoo nangoo nu geessa maqni nachoo qe'ee keenya dhannaa marooleoo kas kumkummeef gelloon sii sirbaa xiyyuus kiiloleessee marooleoo silas gungumtee inaaftuun dhibbaa tophee koyaleessee